الله وبركاته نما دبي سر بيخو دراز دبچون بوداز دبچون دبي سر بلشتي يوش درا دبته دبي سر درا فتا يوش بوداني مو دبي سر بليسا نما ججبا نبود دبته فه اكسمتي نما نر ججبا هدون درا دبته اني دون دبد مراس مان دبدا دل كبرت تونن جچو بربادو جولي سغنتا تن قبيستان هدوس نيمبونne هدوس نجالنا جبادا توفان سنجا ان شاء الله ارا urjiidu waanjuu poostara garree gara fuula duraa TV urjiijindu dhaabu qabna keessatti akkana yaadu qabna taakka tabiraa wanni ninjuu joollee reefu nashidaa qopheessite san as gubba jechuu qofa osoo hin ta'in CD isaanii attamnee bitachuu qabna gara nattis yaadu qabna هجري دين جتشون خانوا بيتني هجري بيجا يجون جتشو تبرا ونن جتشو فرو وبليس خيّ نبيل خيّتشو application خانة تولج هدوس جالنا هدوس ينبونا جبهة فول درد ديمي سنجنا يجو تبرا ماس وبليس خيّ خريف الفيق ده دكتور باسط نم نيجو جرو تناقش تيجون ملكي مالي يقاو challenge مالي يبرو بربادي تاريخ دكتور عبد الباسط قفل لا نيجا اما درجيسم بياخد درجيس يدون بياخد نمدي براني بيتن وقع قدشان خا قدجا حضرم جام كن يكسرني بيتن ارم مني برساخي جما ان ميچون ومشاسات نمنيچون مسكيرم ماف واسا بساتو وادا باب واسا بساتو دكتور باسط قفل لا نيجا اكما قال رماتنات كتابه تكتب بسون فيزو لا فنيش مبراو قروني بيتني ميسن أنا بيخو جرا أنا مش مبرار رابطة دقا فسنا قالوا دي بين نبرسيس سنفوتون challenge خيسة دبرو راف تاريخ ساق أفق براتشون نيجا تبرا ونين دو بدو سكن تاندي يا واي واتشمان دو بدن قباسو هجري بياتي في يخاو هجري دل جيساتي في amantii islaamaa gargar baasanii baasuun ulfaata heegariin dargaggeessaa guddaan rabbi sodaa keessa jira ilmi namaa kun jalqaba wanni godhuu qabu dargaggeessi tokkoffaa rabbi sodaachuu qaba yoo xiqqaate harkaan islaamaatii fi harkaan imaanaa garoo jittiiquu qaba tabiraa rabbiin quraana keessa maal jaa inna allaha laa yughayyiru biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim أنا حافظ الليمت أكسمها مي أنا نقول ربين نما تقران جيرو جا حاجة نمني سن وان إسا خيسا جرو جيرو تي بأنفسي ميجون وانتكم plural تي singular يجون متى خي حاجة جيرو تي وان جيرو من جرو واني كان يشوف الوف ربين بل بكبر مال جا بكوما غفيتشي خي يتنيجي إنجرا جا أكسمها مي نتين كون هندي بكما نيجي رجعني يانه يراجو جرارا بكا ما جروتان علمنا ما كون دينو اما دوري يادو تري بكا غرف ولا دراج راجو تا امو اما يادو جراجو سنيف نمني خن غدي جرات غدن ربي خنا بيخه دنديتي ربي خنا بيخه الى چيني متا ساتي كبيچو الى چيني معلوم ما سات خيسه جرتو معلوم ما جبدو بدو معرفة تنجا نمني تقول ما يونيف كابينة شلائنه in billions $billion billion تقول خلين تاني تكتين كفتين transplant يوني قونا جنة كارشي مليون لم خلين مية كم نمنتي لما كم نامي مليون أفرج شو أكيد هو نمني دبلا مجراته مية شو مليون أفرج زي دبلا مبايسته بليون مية كذا كامي onne tanya takitti tana yoni transplant gona jenne dorala millenation sanifu nuti kunna maqal yechu investment yu guddon roga geefan investment laftu mit investment rubin rot invest ko eke investment jebtu tana tane ga ifrakhshe sun qamna anin kunna majabada nama wa ofu den dojenne mata khanyati mo qamna gije sarapinis nu raji jirachu
namni osoo doktoraan ta'ee yaadin doktora ta'e hin jiru bar sagantaa sana qopheessuuf bar torbaan lama ol yaadamee bar akkanumatti guyyaa kaan boroo sagantaa qabna jaan edawee nu himanii anama torbii tokko dura naa himame bar sagantaan tun sagantaa akkanaa qopheessinaa jaaniiti yaadanii qopheeffamteemi jiruu teenya tana keessattis akkasuma sanifuu namni ilaalcha ifii qabnu kana keessaafuu namni muslimaa namni rabbi gabbaru faan barka ilaalchi nuti fi qabnu ilaalcha daree ta'uu qabu bar namni rabbi qabu namni rabbii kanaan na uumee beeku ilaalchi keenya ilaalchi jabaa ta'uu qaba tabiraati heegaree dargaggeessaatiif wanni murteessaan tawakkula rabbiin kaa bara yoo muumina taatan bandarratti hirkadhaa jaabar waa'ee tawakkula irraa amma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam osooniif bar isaa Quraysh deefa deemanii goda keessa bar dhokotanii turan san Abu Bakriin jarriin dhufanii kam taanaa hennaan rabbiin hojii jiraa jeenimi amma nuti waan kana gizee ilaallu waan dabree beekaa wanni kun paastii waan ta'eefi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbiin kaa jarri san dhufanii achi keessa isa laalanii akka biraa dabran kaa beekee akka waan tawakkula rabbiin hojii jiree akkasii fudhachuu mala maaliif waan dabree waan ta'eef dubbiin ammoo akkasii miti hin beeku jarri kun dhufee na qabaa dhufee nan qabu garuu ammoo tawakkalli inni rabbiin na wajji jira jiru santu maal godhee waan san bira dabarse saniif dargaggeessa kan gisee jiraanu duniyaa sanarratti wooma feete keessatti tawakkula qabaachuun duniyaa tana keessatti eegarii namaa tana bareechiti waliin tana juuf jiruun tun beektanii jiruun tun ammumaa beekaa jiruun tun tabiraan jirtu amma barnutii kun as taa'u jirraa amma duraa namni maallaqa duraa qabus ni jiraa namni nuti maallaqa irraa qabnu ni jiraa namni kiraa manaa qabalu deemu ni jiraa namni rakkina hedduu qabna amma nutiin kun garuu isin keessaa mee namni amma kiraa manaa fida qoota namni isin jeeni jira amma bara manam tokko agarutti hin jiru amma bartaan argeeffachuu jira bara tabooda ammoo hin beeknutu waa nun ja'anii kiraa manaa nu gaafatanii waa ka maallaqa irraa qabnu maallaqa nurraa qabu karar maallaqa nu gaafate namnummaan beekuu hin jiru nuti garuu waan takka takka fincaanii na qabettee shintibeetii seentaa ni nyaadhettee deemtee nyaattaa wanni akkanaa kun maal nu keessatti uume akka waan nuti jiruu sana keessatti pilaandi goonee pilaanni nuti keenye tabba bahu jiru furanneeti waa hedduu pilaandi goonee ni ta'a jennee akkasii miti garuu wanni nuti pilaandi goonu takka tasaatu hin jirtu amma takka wanni namni kun irra guddaan ishee godhu jirru namni kun hundi ganuma naa dabartiif ta'a wanni namaa dabaru hin jiru garuu arraa nu dabartee jirti aata gisi yoo xiqqaate bara meesin haleen desan dalagu jirti bara nama akka keenyaa kanurra bareedu kanurra rabbi sodaatu kanurra carraa qabu amma hospitaala meeqaa jira bareedduu jira duba nun dabarree meemma rabbiin bara haga waan harkaa qabdan shukrii galchitanii waan harkaa qabdan irratti yoo shukrii galchitan isiniif daballaa yoo immoo waan harkaa qabdan shukrii hin galchine maal jaa isin qixaannaa jaa bara duba nuti osooniif waan harkaa qabna waan rabbi nuu kanne waan harka keenya jiru kanarratti osoo shukrii hin galchin wanni nuti hawwine wanni ta'u takka illee hin jiru saniifuu wanni nu dabartu hin jirtu nu dabartee jirti arraan tanaa'u isinirraa amma nama hedduu arraan tan amma ganama yoo xiqqaate amma fakkeenyaaf guyyatti balaa miqinaatti nama 200 maaltu du'a guyya tokkotti jechuudha nuti bara masan keessaa hin jirru bara duban dabarreenuuf saniif jechuun reyaalitiin jiruu tanaa akka nuti ta'enu sanii miti reyaalitiin jiruu tanaa amma jiruun tun bika keessa jiru jechuudha wanni nuti pilaandi goonu bara amma salaata jammii goonaa jenneemi salaatu keenya bara hin beeknu ni beektan imma jiruu tana keessattis wanna dhufu jiru waan hin beekneef tawakkula rabbi irra qabaachuun wanni san akka ati haaddu san akkasitoo taati jechuudha nabi Muusaan bar gaafa kan osooniif Gibsii irraa Firoona dheessee deemu bar dhufanii akkam taane ennaan bar uleedhaan dhee jeerim rabbiin bishaan bar kisee ulee san hin dhee waan ta'u hin beeku bar inni rabbummaa dhee tawakkula qabaateetuma godheemi waan san saniifuu heegeree ilma namaa kanaaf tawakkula rabbi irra qabaachuun waan jabaa tabiraa wanni
hegeree ilma namaa balleessu hinaaffaa waa hundarra jechuudha keessaafuu obboleessi irratti hinaafu ammenumaa yuunivarsiitii keessa maaltu jiranii beektanii haatee yoo itti qabxii takka diifidde yoo qufte saabtichi yoo qufe sitti hin dhageemu ni gammaddaa'u atummaan qofuu baannaan yoo ati qofti quftee saabtichi dabre hedduu si dhukkuba saniifuu namni dura gizee gireedii lattafamtu dura tasaa laala lamata tasaabtichi isaa laala inni diifidee saabtichi isaa diifinnaan dhumtee waa dubbiin bar kun maali hinaaffaa wanni kana fidu jechuudha kanaafuu hegeree teenya gara fuula duraatiif keessaafuu dargaggeessi ilmi namaa akka yaada kiyyaatti jannataa fi qabeenya kadhachuurra hinaaffaa yaa rabbi na keessaa baasi yoo kadhate irra sirri yoo hinaafe namni bar namaa kee sirra tujjaaraa yookaan sirra bakka biraa gahaa ni hinaaftaa bar waa takkaas hin fiddu wanni gootan jirti bar waa takka hin fiddu naguma hinaafta malee wanni takka ta'uuf hin jirtu yoo xiqqaatte garuu yoo gammadde hin aartu sanuu jechuun nama kee harkateef aaruu dhabuun riiliivingii takka hachuufiifuu saniif hegeree dargaggeessaatiif nuti dargaggeessi wanni irra dalaguu qabnu waan hinaaffaa jaamu kana irra qabsaa'uu qabna. Dabraa dhiifama fixadhee wanni takka ammaas instituushinii jabaan nama godhu faamilii haadhaa fi abbaa keessaafuu dargaggeessi saahibni isaa kaduraa abbaa isaa ta'uu qaba. Saahibni isaa kaduraa jechuudha. Nu bira abbootiin teenya hedduun akka namni kun jimaa qabuun fadhanii namni dargaggeessi hedduun jimaa ni qamaa abbaa isaa dheefa jimaa bakka deemee bakka biraa qamaa abbaan isaa bargaruu ni beekaa akka namni kun qamoo jiru abbaa isaa bira taa'ee yoo qame maal qaba bar qamoo jira dhiisuun danda'uun biree silaawu yoo taa'ee saahiba isaatii wajji deemee ganda keessa deemee barcaa namaa wajji godhurra abbaa isaa bira taa'ee barcaa godhe irra sirri maaliif furmaanni duniyaa instituushinii jabaan harabbii lafa tana kaaye kanama kana oofu faamilii waliin jiru wanni beekuu qabnu tokko abbaan beekaa ilma qofaa akka isa caalu fadha malee nam tokko isa caalu fadhu kun saayikoloojii ilma namaati namni abbaa keetira siyaadu hin jiru saniifuu asirratti qabxiin jabduun keessaafuu namni yerooniif bakka fuudhaa ga'e namni ma fuudhaan bari gana kaanis fuudhuu ta'a bar kaanis heerumuu ta'a bar kun adeemsa rabbiin uume wanni kuni bar namni gariin beektaa gisee waan fuudhaa dubbannuu fi kana dubbannu jechuun akka waan kotorbaan dhiyaasoo jiruuti dubbiin garuu akkasii miti kun jechuun adeemsuma namni namaa ni nyaataa ni dhugaa duunis adeemsuma fuudhaa fi heerumnis adeemsuma dhiirti keessaafuu gaafa bakka fuudhaa geesse namni jalqaba nama jaalatu gaafachuu qaba abbaa isaatiin mari'achuu qaba abbii yoo nama cootanaan jaaladhe maal jettaa jee abbaa isaa gaafachuu qaba nu bira wanni ta'u jiru namni waan abbatti himu dhiiseeti waan saahibatti himu abbaa himu jira haatee saahibicha keetii keefiifuu oowwi mataan been micoo kanaa takkaan fuudhuu fadhaa yooteen amma miqinaa siif jedhu faabar isii bituudhaaf dubbiin tun hin jirtu rakkina namaa maal jaan seete doktorri tasaan beeku jaan tanamaa malee jechuudha saniifuu dargaggeessi keessaafuu jechuudha gideeni bakka fuudhaa fi heerumaa geessan namni jalqaba mareettaniin abbaa keessanaa ta'u namni jalqaba maa rakkina qaba rabbii godhu micootanaan jaaladheen bareeddettanii gaafatan maa rakkina qaba jechuun ijaabantiitiif kanaanis hin beekne garuu loojikaalii rakkina qabu wanni kun this natural saniifuu qabxii jabduu tanarratti dargaggeessi keessaafuu lafa dhiisoo osoo hin taane abbaa keenyaa wajji interakshinii bareedaa qabaachuu qabnaa jechuudha. Tabiraa wanni injuu fadhu ammaas wanni injuu fadhu ilmi namaa gidee kognitiiviin isaa jechuun way of thinkingiin isaa itti maachii ta'u namni gizee amma diidam gahe booda kophummaan yookaan aanaan itti dhagahamu eegalti. Saniifuu nuti warri waggaa 25 gidduu jirru yeroon riskii fudhachuu qabnu ammaan tana. Yeroo waan yuunivarsiitii irraa eebbifamtee barumsa hin ta'iniis
yeroon barumsaan jijjiirrattoom warri amma diidamsa gidduu jiru kaatee injiinara taataa sintaan injiinarummaan deemii ta biraa qaree maaliif yeroo ni qabnaa jechuudha. Saniifuu nuti warri waggaa 28 gidduu jiru sodaachuun hin feesisuu riskii haa furannu waan ni goona jennee yaanne kaatee doktora taataa doktorummaan sintaane injiinara ta'uu feete deem qaree injiinarummaa yeroo qabda amata 10 qabda jechuudha. Amma 30 booda riskii furachuun ni jabaata. Saniifuu hegereen dargaggeessaa amata 20 fi hagam 30 gidduu jirti. Yeroo waggaa kanarratti saniifuu mataa kan irratti hedduu haadariin hundaa hedduu ulfaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.